السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم ترتنو متكو قالي أنا نجاكوت الحمد لله. هر سيدوني أكاتا كانت مجوليكو مجاكو جارتيكو جدا. هاي سيدو أني كان والله سيدو كان نمني جتون ما أدري أنا ما تذكرتي تني الكيف فتوجت واني وجت هندا إلالة نما هندا هم بيكو مالي فكيسي يا سيدو مالي فكيسي ربي جدي بتي إنجد أتي إتو فيديو كان إنجد إيسين دورا فيديو سا إني أبدين قد إيسي توكو ديما إلالا والله واني نجدي jechuun sayidooti dhiiga kooti malee suumiyaa miti garuu immoo namni namummaa nuti musliima ishee namarraa taates inni kun hojjarri kun oromoo ta'anis wanta nu sobsiisu tokko hin jiru jechuudha. Garuu sayidoon maaliif fakkeessita, maaliif qalbii namaa cabsita? Kan suumiyaa miti kan keenyayyuu qalbii keenya cabsaa jirta. Dhiirri gabaabaan siris dubbii inni qabu Allah ani dhiiruma gabaabaan jibba yaa rabbi. maal jedhe viidiyoo intanaa irratti viidiyoo abdii irratti ayyuu gadhiisii jedhe abdii ayyuu gadhiisii suumiyaanii sitti araaramti jedhe. Dhugaadhammoo abdii waan inni jedhe abdii fureef galaa jira. Dura intala oromoo ayyuu keenya minaamanii jechaa ture hunduraa isaa ture innis jechuudha. Reef galaafii jira natti fakkaata, hundumaafuu reef galaafii jira. Inni kun immoo danaziin eenyu maqaan isaa sayidoon kun immoo dubartii waan jaallatuuf kalaas bakka hadoodee jira bakka jira miti. Kanaafiyyuu maal jedha ijoollee koo yaadee jaartii koo yaadee suumiyaatiin kan jaallattu ati ishee waan si kabajjuuf waan keessummaa kee jaallattuuf waan qoonqoo keef seeraan si kabajjee waan akka jaartiitti keessumsiistuuf si jiraachistuuf ayyoo qibir jettee of qofa bareechitee ati yoo barbaadde nyaadhu yoo barbaadde kan foon ishee kan ishee barbaachisu ishee gammachiisu qofa waan taateef qofa dhiirri akkasii jaallattu silaa akkasiif barbaada. Ay al takka musliima ta'uun baay'ee tokko nama jibbisiisa wallahi. Sababiin isaas dhiiraaf dimookiraasii akka kanaa kennee rabbiin shamarran akka canaqqaramu godhe. Sababiin isaas kunoo kuni amma sayidoo ilaalee namni musliima jibba. Sayidoo hojii sayidoo ilaalee namni musliima numa jibba bakka. Sababiin isaas intala jaartii kabaja abbaan fe'e nuti kan jaan argine kan harka isheerraa nyaanne nugne kan akkas garbiin garaan keenya akkana ta'u warri hirkaa nyaatanii dhuganii waan isaan dubbatan waan addaati. Namaan jedheeni ani sayidoo itoo ilmoon kobura ijoolleen kobura hin jirre jedhe ani suumiyaa galagaleen ilaaluu jedhe viidiyoo irratti viidiyoo abdii irratti deemaa ilaalaa akkas jedhe haadha jibbanii ijoollee jaallachuun jiraare etuma ijoollitti sitti kennite ati abadan suumiyaa malee hin jiraattu. Miknaatum siin kan tizzisi jedhu yoomi beektaa kalaas yaani dubartummaa ishee osoo hin taane dubartummaa ishee iddoo barbaaddetti kunoo argatteettamti isa akka jaarsaatti kabaja siif kennite sana yeroo amat baaliin dhufu siyaachisiisa. Asitti immoo baatee suumiyaa yaadee ijoollee koo yaadee jaartii koo yaadee mana koo yaadee yeroo ba'aalii akkana goonee akkana taanee suura qabattee akka namni si azanuuf ati suumiyaa bichaa miti kan goyyomsaa jirtu uunuu mataa keenya goyyomsaa jirta. Warra doofa sayidoo keenya leenca keenya sayidoo keenya maaloo keenya warra siinja oromoo warra girrisoota isaaniin goyyomsi warra sammuun duudaa warra akka keenya muurii sammuun isaa fagootti yaadu an akka suumiyaa fa'a akka koofaa kana goyyomsuu hin dandeessu. Dhugaa rabbii mee nafa massiisaa ani sammuu namaa jecha fagootti hubadhaa. Na sayidoon dhuguman tuqamee ta'ee sammuu isaan beeku. Kanarra dubbate booruun dubbatu kan boor dubbate har'an dubbatu. Dubartii biyya lafaa kanarra guutteef moo ani moo maali moo oke dubartiin guutteetta kalaas
ijoolleen keessii guddatu haadha biratti guddatti miti gabja'ee taa'ime okay akka isheen jaartii taatee sirriitti si kabajjee si jiraachisu ilaalla ayyuun taa'ika ati dhiira taa'ika si haa keessumsiistu yeroo matbaadis si agarsi argine bara ramadaana isa darbee bar faxara maalii akka qopheessite sanuu ishee hojjetamti ayyuu hojjetamti sarraatenya galchiteefi argine bar mana keessatti maal akka hojjetamu waan ati etoo ishee ayyuun hojjettee etoo nyaataa jirtu kan sumiyaa kan ija kee dura dhufu argine irra kana caalaa waan si arginu hin qabnu ati waan simmeetii kee qofaa kanati ayyuu faana kan ishee jaallattee fi bakka waan biraaf miti sumiyaatiin hin cannaqin dubartummaan nutti dhaga'ama dhugaadha intalli intala miskiina afaan ishee keessa waan tokko etoo akkas irratti caffartee qabeenya ishee irratti caffartee etoo isheetiin caffarsiisiin dubartii haleessu dhufte caffarsiistee warqii gootee manatti bittee dafqa ishee malee nama aarsa ishee miti nu aarsa sanuu sina siraata hin qabdu etoo sina siraata qabaatte akka jaartii lammaffaatti teessee hundumti keenya sumiyaatti faranna garuu kan sina siraata hin qabne ol faffacaatee akka ati isheetiin hiiktu kan barbaadu ayyuudha kanaafuu namni ishee jaallatu hin jiru atis ni sobda kanaafiyyuu etoo ayyuu hiiktee hiikii miti hiikiin haraama bakka erga ta'ee miti atis ol faffaca'uu dhiiste hayyuu koo maaloo koo jechuu dhiiste gabduuf qabde akka jaartitti gadi qabde dhiira miti maqaan kee kanas jaartii kee manatti bulchadhu seeraan viidiyoo shaa waraabdu maqaa sumiyaan dhayini seeraan tasgabbiitiin ton ayyuun nama gaarii taatetti ta'e sumiyaan haga kana ayyuun jirtu kanaaf ishee tasgabbeessi saa booda ati qallaalumatti akka abdiin jedhee hiikii miti yookaan nama hin fayyadnes yoo hiiktee ishimmoo rakkina hin qabu garuu afaan ishee qabattee sina siraataatiin akka jaartii namaa ta'e tokkotti maqaa sumiyaa toon dhayin kabajaan seeraan yoo jiraatte sumiyaan himmatti hin daraaramneef hin qabdu ammati waan baay'ee goota sumiyaan hojjedhu siin jette ati galagaltoo waan baay'ee yaman deemte nama afaan wallolta paaspoortii nama hatta maal fuuta waan akkasii goota kun ishee aarsa ishee ta'ee sammuu kee fuudhamee irra ta'ee hin beeku ol baate yeroo ayyuu fana akka nama ijoollee qabu yeroo sargii kee yaadatta akka nama ijoollee qabu miti bar akka reef shabaaba tokkotti ol siqu dan kolfe gaafa sana wallaahi ol siqu taalchisa kanaafuu situ firreetti farade